السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردمتوتا قبيدمتوتا أماناتو أكم جرتن متقشت إجرا جرتو بقى جراتنا سنجاجا أكسما هوري من دبراسة شمار كبوني هردمتوتا قبيدمتوتا أماناتو فكم جرتن بلنجي هند خيسن سنجا أكسما بلنجي ويانا رغم مالي جمادا جمتا ويا جمتاتي أكسما زانتو زاميكا زاتا كفديك أدي دموي سنينجر سيسا تغاري أما أولين بوجرا no darajarraan jira jechuudha. Mee na wajjin turtii gaariin isiniin ja'a. Amma korfaa kiyyaan seenicha naaf bishaareedha. Osuma wajjin haasaa jiru maal waliin jenne za'a 12 daqiiqaa waliin jenne za'a lamatti dhufuu qabna. Amma kee waliin jenneeti isin qottee dhiqachuudhaaf za'uma 12 wayitti ani za'a meeqatti dhufee seetan za'a meeqa za'a saba obsaa jawwaalli za'a sabaadhaa fi daqiiqaa ilaa amma taa'umattiin jira ammaan tana rabbii akkasii obboleen kiyya amma dhiqachuuf hin deemu akkasii ammaan tana dhiqannee walitti deebina dhiqadheetiin dhufaa turtiin keessan anaa wajjin akkasuma obboleen kiyya ammaan tana kunoo dhiqadheetiin jira akkasii ammaan tana gabbeetiin bishuudhaaf dawwala yoo naaf mijaa'e firaangita kaarratti dalagaa turtiin keessan anaa wajjin haa ta'u zaantu zaamee qeessiniin garsaasaa za'a takkaaf wayittiin qotee miti reefum tana amma za'a lamaaf daqiiqaa 25 amma za'a lamaaf daqiiqaa 25 ittiin dhufe amma tana gabdiin bu'uu deema jechuudha turtiin keessan anaa wajjin haa ta'u isin jabbuleen kiyya laayik naa godha sabskiraayib naa godha yoo naa mijaa'e bishaan irratti biraankii dalagu deema turtiin keessan anaa wajjin haa ta'u isin jaa na wajjin turtii gaarii jimmatee suuf deemna za'a lamaaf halkan irraa za'a lamaaf daqiiqaa 25 boodamee namni jimmateessa wallahi ajaa'iba ammaan tana gabbuunee bishaan irratti dawwala turtii keessan anaa wajjin haa ta'u gadi bu'uu deema na wajjin turtii gaarii isin jaa okay ammaan tanaan gabbu'ee jalatti ammaan tanaan gabbu'ee jidduu tanatti obsawe jidduu tanaan maqeetii waa dalagadhee dhufee qaddaamaan akkanuma qabdi gaa'e ammaan tana gabbu'eetiin jira jala gabbu'eetiin jira ammas za'a meeqatti reefu tana za'a daqiiqaa 25 mi ammas daqiiqaa 42 no daqiiqaa 42 za'a lamaaf daqiiqaa 42 amma bishaan irra dawwaleetiin piraankii wayii dalaga maaliin jaanii beeytanii ganama kana osuma wajjin haasaa osuma kanatti cal jennee wajjin haasaa jiru maal jettanii beeytanii akkuma qishnaa tokkotti nasi wanni godhe honaan jette allana raawusan akkas naan jini edeema manaa maanii waa agaree ji'eenii ture Astaghfirullah akkas ji'eeniitiin ture amma tanarratti dawwaleetiin isin ammoon dhiqattee dhufuu dhiyaattee hafteessimi ani jawwaalaan viidiyoo waraabu jiru kana keessa miseenjarrii san jira kan waliin itti haasoynu shabakaan cufaadha jawwaala kanaanii feesbuuka kanaan keessa seeneetiin amma irratti dawwaleetiin bishaarii hin dhiqanne ilaa amma waan hin jiru walumaan laalaa osaa isiniin immoo nootiin turtii gaarii osaa miseenjaraan sirreeffadha miseenjara kaaniin osaa miseenjara sirreeffadheen jira ammayee irratti hin dawwalaa osaaga yaa rabbi milkeessi osaa irratti hin dawwalaa no irratti dawwaleetiin jira dawwalte isinuu dawwaltee jirti osaa isin jalaa hin kaasaa osaa jalaa hin kaasaa osaa wayye messenjerinis miskool godhu eegalee taasaa maaliif jirta dhiqattee
Abshira yetaa dara kongo anundi kannewar मैं ऑनलाइन है akante siyo मीन ini mini है sine gucira dugandi kanne हाँ होने नहीं करना है मैं कौन मैं बीमार था dagi akante sima akan था na amanta daga नहीं ना नहीं दूँगा negi umaji ede mana mani wa gare sinin jenne asananin jenne جولين هايات ورقنا يعني شبكة البابدين قرفا يت سد ولا كيس جوالا كيس نادي سيدك أديتين تأمان تانمان تا إن تالدي دي مودي دي أمان تانا راقت يا أمان تانا سرد ولا دري والباني ديك أدي إن ترد دوا يعني أنت ما ما يعني أساسا ذكر هي فلا ما أنا واسطة مناما واني نغرسيمو وجينا يعني إذن وين تقدي manama sani sifini ma mali sigo de te maqad manama naagarte hiji khal sifini ma awon yadi fama wallahi hemu di se khalas en manama ni sedi mali nagare ni visa ya rabbi nafati wal bridge rabita ganam kana bar waye wal bridge den nya kana soine torre nafati wal bridge ru halkan khani rafutin jira ana rafutin jira manaman atuma qojjete tuma na gubbate sakan demma qojjete tuma tes gisen demma qewdul kuna matuma kay gubba cal jette de sakanat bisharin malisa waliyane mo mali jitin gana magana sifini maji kana sugode de malte mo malto mo mudi majitin numan demma kana mate sama ta ki gubba mela la kamana manama mela la kamana man gise si ati akasitis nagarte gisen zaira na diba ke walina sab surad wala radda wala gise tis golina me ya dawisho Allah rabbi ya wannan din amma di kacu so de tin taw jur amma e gadu te fu ol bitin di kadde ka sitti ko ni ngidi ni askan ma ba ta ti akti mana jette amma ga ya ga iro mana ka man ni jette amma zeri ni ka ni mamde zaman ni amma na senu diumta hai bisho na senu diumta ammo amma sinin dikan oye
والله مسكينة ما بينا قصد أنا سينا وتندر والله مسكينة دي أوه يفهم بيشو دي موت ينقل نجيس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما نوجين ديم تقالين با مال ati amma na wajjin ol baade di kaccu foto ati edenu na bido bulu te sam bichari yam bulu hay mar shakki fra kabde dugon na tes bo awdiyam ta la kamu pakai nyamsela atina tate wujud sudah yani mana masih mana mungkin mana mungkin dia berkaitan apa naram itu mah kalau orang rata rata itu kan udah panik dia yani tiga deh hay aku pakai mah aku sekali lagu bakal mana artinya gitu nah ini kita sudah desa udra tani ko foto na ojinge ni kadasi ati malif manama na duftana yaddi ammu tiyara mawajja tiyari tingiru stop oh ani ota kana nagarre manaman senagarre selan yar ke aja sebau jaira yar ke dari galato mishodiya wana tinagote moya bisho dagi kamo wain sima bishari bishuyi dagi kamo wain sima unda fu beranki sigode Prankin seradda lagi maltu sedagi bishuyi seradda lagi diramma guyya kana gisedi nagarre yaade sanadi nan man ani manaman sinagarre manama ina de wa gareji farade wallahi guyya kana gisedi kasnanye tusan gisedi dubbutusan anis khalas prankin radda lagu qabwa ede manama ni wa gareji oni ji tuman yaati यार मकान वापस होते पर वो याका में शक्ल दिखते जब मना मानू वहाँ गए थे faradqi wallahi faradqi manama ni le wanta kana garre yaru mati kasdata sayani na dufe amma maltu sedagi يعني لو كان وانا كنت انا بلي وعندي تكالي سولاتي ما ادري ها يغلطني انا والله anu egumamu branki wala kesen sirfachiso ya nat de game diso cha bra egale maltu sedagi me bishu yamma animal shaytana na sede mo jinni na sede mo mal na sede nyenne لا بجد بس ده والله ni nawasa kana jinni na sede ma sede kon tani pasti nggak pernah ada koyo mana mana jadi saya tak gari saya tak budget jar ku dan desa pan mana mau wai mana ya sah anjing di mana yang sangat Gerald kami semua kan mana mau bukan agak dia tadi mana kita sama di sana kerana itu ya kayak itu di sana sah ada aku lihat udah serang kita
أبي سويت أنا أقول Amma warra piraankiin akka jirtota. Dhugaa piraankiidha bishuutiyya. Dhiifama yoon si muufachiisee jira adallee dhiifama naa godhi. Dhugaa piraankii sirra dalagee dhugaa si harkadhee jira dhugaa booda gadumaan si dhiisa. Okay, dhiifama naa godhi. Dhiifama naa gootee. Nayyee dhiifama naa godhi dhugaa dhiifama sirri dhiifama naa godhi. Dhiifama naa gootee bishuyee. Akkaanitti amma dhiifama naa godheyyee gadiin dhiisa fiidiyoos salaamii jimee hordoftoota kiyyaas hordoftoota amaanaatu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dhugaa mee isinummaanuu yaada waan akkanaa kana silaa godhuun qabdi anaafuu inni gooteefu dhiifama gooneetii jirra sinillee jajjabeessaan laayikii sabskiraayib godhaafi isin kennaa galatoon bishuutiyyatillee akka wanta hin taane niin beeka garuu bakka tanatti si harkachuu hin dadhabe laadhiyootan hunda si jalaan jira way akkasii si harkachuu hin dadhabee dhugaa dhiyootana hunda si jalaan jira laal si eeggachuutti jira piraankii si godhuudhaaf uumaan irra si godhuun dhabiyoo ka'ee rafi waa hunda sumaayyaatu jira akkuma anti piraankii si godhu siin harkachuu dadhabee amma si harkadheetiin jira galatoomin sin jaabishuutiyya waan dhiifama naa gooteef illee galatoome obsi gaafa viidiyoon fixee dhufaa akkasii obboleen kiyya viidiyoo daqiiqaan illee dheeraatee jira haa ta'u osoo isiin harkatiniin viidiyoo dheereesse akkasuma obboleen kiyya viidiyoon tiyya tana fakkaattiin sinin jaa laayik naa godhaa sabskiraayib naa godhaa sinin jaa yoo sinitti tolte sheer naa godhaa viidiyoo tiyya hanga dhumaatiin naa ilaalaan sinin jaa obboleen kiyya bishoo tiyya dhiifama hedduu takka dhiifama sanuma ayyaanni naa dhufee irra dalagee dhugaa dubbachuudhaaf waan biraatitti narraa fudhatanii sin jaa bishoo tiyya dhiifama yoon si muufachiiseen sin jaa waan dhiifama naa gooteef illee galatoomin sin jaa biifatti akkasuma obboleen kiyya hanga viidiyoo biraatti walitti bunutti nagaan naa turaan sin jaa laayik naa godhaa viidiyoo tana hin beellaa itti gootu malee sin jaa chaaw nagaan naa tura jimmaa gaarii siniif haa ta'u baay.